بسم الله الرحمن الرحيم. guyyaa tokko gammachuu dhukkubni kun deeme jettu dhagahuuf jiran. Guyyaa tokko fedhii rabbiitiin wanni hundi akka duritti ni deebi'a. Guyyaa tokko imaamni mihraaba seenee, daldalaan dukkaana seenee, shifeerri immoo taaksii keessa seenee, hojjataan garuu biiroo isaa keessa seenee tasgabbiidhaan hojii isaa jalqabuuf jiraata. Guyyaa tokko sodaa fi waswaasa keessa jirru kana keessaa baanee qalbiin teenya tasgabbii argachuuf jiraatti. Guyyaa tokko fedhii rabbiitiin saahibaa fi saahibni harka wal fuudhuuf jiraatan. Guyyaa takka minaaraa masjidoota keenyaa gubbaa azaanni dhagahamee musliimoonni immoo azaana jalaa awwa'atanii jama'aan salaachuuf ta'e. Guyyaa takka minaaraa masjidoota keenyaa gubbaa azaanni dhagahamee musliimoonni immoo azaana jalaa awwa'atanii jama'aan salaachuuf ta'e. Guyyaa takka jummaa fi jama'aanis ni deebiti. Yoo rabbi jedhe guyyaa takka fedhii Haaliqa uumaa maraatiin rakkoon tun hundi nurraa ka'uuf jiraatti. Rabbii keetitti zannii tole jiruu ta'e tasgabbii fi nagayaan isaaf ajajamaa jira. Fatanaa tana keessaa baanee gammachuu arguuf jiraatti.